Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu koorsiiwwan Department of Accounting and Finance keessatti fudhatamanii major jedhamanii kan nuyi waliin ilaallu jechuudha. Egaan isaan immoo step by stepidhaan jechuudha. Kana jechuun accounting 1 and 2 irraa kaane baay'ee finance fi accounting keessatti baay'ee murteessoo fi barbaachisoo kan ta'an waliin ilaalla jechuudha. Isasi accounting waan ilaalaa turre xumurreerraa kutaa ammaa kana keessatti fundamental of accounting 2 waliin ilaalaa jirra jechuudha. Sanaanis fundamental of accounting 2 chapter 2 geenye yeroo darbe konseptoota PPE duukaa wal qabatan ilaalaa turre jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo natural resource fi intangible asset kan jedhamu waliin ilaalla jechuudha. Toopikii xixiqqaa lamadha. Ammallee kanan isiniin jechuu barbaadu maatii chaanelii keenyaa kan hin taane egaa bakka subscribe deemtanii tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'aa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Gamanumaan kan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraati jechuudha. Mee egaa kallattumaan gara mata duree keenya har'aatti ceenu. Inni jalqabaa mata dureen keenya maal jedha? Natural resource jedha jechuudha. Natural resource jechuun egaa maalidha? It consists of standing timber and a resource extracted from the ground and ground such as oil, gas and minerals jedha. Kana jechuun egaa akkuma beektan natural resource jechuun qabeenya uumamaa jechuudha. Innis maalidha? Harka namaan kan hin tolfamne kanneen akka mukeenii kana, oilii kana, zayita jechuudha, gaasii kana, albuudan kana jechuudha. Kanneen kana haammataa jechuudha. Natural resource kan jennu. Egaa nuyi kutaa har'aa kana keessatti kaayyoon keenya natural resource maal akka ta'e ibsuu otoo hin taane natural accounting for natural resource maal fakkaata? Cost jechuun maalidha? Akkamitti depreciate yookiin deplete kan jedhu garaa waliin ilaallaa jechuudha. Malee kaayyoon keenya natural resource maal akka ta'e isinitti ibsuuf miti. Kanaafiyyuu albuuda, oil, gas, standing timber kan jedhaman kun natural resource jedhamu. Isaa booddee akka IFRS'n ibsutti, akka IFRS'n define godhutti jechuudha. IFRS defines extractive industry as those business involved in finding and removing natural resource located in or near the earth's crust jedha. Kana jechuun akka IFRS'n ibsutti extractive industry kan jedhaman industry akkamiiti yookiis business akkamiiti jechuudha. Natural resource kana lafa keessatti yookiin lafa irratti kan argaman kana extract gochuun barbaaduun yookiis lafa keessaa baasanii akka natural akka raw materialiitti maaliif kan fayyadaman jechuudha. Sirna production yookiin industry keessatti kan fayyadaman extractive industry jedhamu jechuudha. Business akkasirratti xiyyeeffatanii kan hojjetan maal jedhu jedha. IFRS'n extractive industry jedhee isaan waamu. Isaan akkamii maal irratti kan xiyyeeffatan business akkamiiti jechuudha. Was involved in finding and removing natural resource located in or near the earth's crust jedha jechuudha. Kanneen lafa keessaa yookiin irratti argaman extract gochuun akka raw materialiitti kan fayyadaman jechuudha. So egaa akkuma yeroo darbe PPE keessatti costii maal akka ta'e ilaalaa turre. Cost of natural resource jechuun maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha inni kabiraan. Cost of natural resource inni jennu a price needed to acquire the resource and prepare it for its intended use jechuudha. Kana jechuun cost of natural resource kan jennu jechuudha. Price yookiin baasii nuyi maalitti baasnudha? Natural resource sana argachuuf yookiis immoo hammanni faayidaa yaadame sanaaf ooluuf ta'u sanaatti baasii nuyi itti baasnu hundiyyuu maal jedhama? Cost of natural resource jechuudha. Kana jechuun price needed to acquire
the resource and prepare it for it is intended use jechuudha. Acquire gochuuf resource natural resource sana baasii itti baasna callisneen argannu jechuudha. Callisneen argannu baasiin nuyi baasnu jira. Akkasuma faayidaa barbaadame sanaaf akka ooluuf wantoonni baasiin nuyi itti babbaasnu tokko ni jijjira. Sanneen cost of natural resource erga jenne isaa booddee natural resource kana keessatti depletion kan jennu jira. Depletion jechuun the allocation of the cost to expense in a rational and systematic manner over the useful life of resources useful life. PPE keessatti maal jenneerra depreciation jenne. Kana keessatti natural resource immoo maalidha? Depletion fayyadamna jechuudha. Faalluma sana depletion is to natural resource as depreciation is to plant asset jedha. Akkuma depreciation jechaa turre isa kanaaf immoo maal jenna? Depletion jenna jechuudha. Gaafa natural resource keessa dhaqnu jechuudha. Natural resource by the way asset dha yookiin asset jechuun iyyuu resource jechuudha. Natural resource immoo it is a part of long term asset jechuudha. Kanaaf natural resource kun deplete ta'aa deemaa jechuudha. Akkuma plant assetiin depreciate ta'aa deemu natural resource deplete ta'aa deemaa. Yeroo kana immoo maal jenne akkasa sana depreciation jenna soon taane depletion jenne waamna jechuudha. Inni ka biraanii depreciation methodii keessatti jechuudha PPE fi methodii afur fayyadamnee hojjenna jechuudha. Manaajmentiin methodii sana keessa kan kaampaanii isaa duukaa deemu yookis mijataa ta'e filateetu arfan sana keessaa tokko fayyadama jenne. As keessatti immoo natural resource keessatti maal fayyadamna? Gosa depreciation methodii maal fayyadamna jechuudha. Company generally uses the unit of activity method jechuudha. Unit of activity method fayyadama jechuudha. Depletion hojjechuu fi unit of activity method fayyadama. Innis maaliif unit of activity output irratti hundaa waan ta'eef hamma extract godhe amma fakkeenyaaf mineraalii yoo ta'e hamma extract godhe sana irratti hundaa waan ta'eef unit of activity method fayyadamaa jechuudha natural resource. Depletion generally a function of unit extracted jedha. Kanaafidha unit extracted ta'e irratti hundaa waan ta'eef yookiin functionii sanaati waan ta'eef unit of activity method fayyadamna jechuudha depletion keessatti. Amma example tokko yookiin illustration tokko fudhannee haa ilaallu. Assume jedha that a land coal company invest bir of 5 million in a mine estimated to have 10 million tons of coal and no salvage value jedha. Salvage value qabu. In the first year land extracts and sells 800,000 tons of coal jedha. Kuma basadde jechuudha. A land computes the depletion expense as follows jedha. Maal jedha? Invest godhe quality irratti jechuudha. Land coal company ni miliyoona 5 invest godhe. Estimated unitiin isaa immoo meeqadha? Estimated unitiin isaa miliyoona 10 jedha. Salvage value qabu. Yoo salvage value qabu ta'e cost irraa maal hir'isna? Yoo hin qabu ta'e waan hir'isnu hin qabnu. Yoo salvage value qaba ta'e garuu cost minus salvage value jenna jechuudha. Amma as keessatti kan nuyi barbaannu depletion expense dha. Depletion expense barbaanna. Maaltu nuu kennameera? Costiin nuu kennameera. Costiin meeqa nuu kenname? Miliyoona 5. Miliyoona 5 invest godhe. Estimated tons of coal sun immoo meeqadha? Miliyoona 10 dha. Salvage value 0 dha. So maal goona jechuudha? Salvage value 0 waan ta'eef miliyoona 5 hir'isuu 0 over estimated unitiin isaa immoo meeqadha? Miliyoona 10 jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Depletionini ratioon ittiin nuyi deplete goonu jechuudha. Meeqa ta'a?
duwwaa tuqaa shan nuuf ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa shan kana fayyadamne depletion expense barbaannaa jechuudha. Amma gaa in the first year jedha. Leen extract and sales meeqa jedha 800 toonii of qualii kana extract godhee jedha. Toonii 800 extract erga godhee depletion cost per toonii keenya meeqa arganneerra? 0.5 arganneerra. 0.5 arganneerra. Waggaa jalqabaarra 800 extract godhe waan ta'eefi depletion expensiin waggaa jalqabaa keenya maal nuu ta'a jechuudha? 0.5 times 800,000 jennee baay'isnaa jechuudha. 800,000 jennaa jechuudha. Yeroo kanaan baay'isnu depletion expense of first yeariin keenya meeqa nuuf dhufa jechuudha. Akkuma sirraa argaa jirtan kana 400 nuuf dhufa jechuudha. For the first year jechuudha. Yeroo kana galmeessinu acquisition of natural resource akkamitti galmeessina? Acquisition of natural resource kana qual deposit or mineral deposit or natural resource jenne meeqaan debit goona? 1,500,000 debit goona. Kaashiidha. Kaashii keenya meeqaan credit goona? Kaashiin keenya 1,500,000 credit ta'a jechuudha. PowerPoint akkana godhaa ishee as deebite kana credit godhaa. Fuuldura kanatti 1,500,000 kanaan credit goonaa jechuudha. Isaa booddee journal entry tokko tokko nu barbaachisuu danda'u. Amma journal entry nuyi galmeessinu fakkeenyaaf depletion expense keenya akkamitti galmeessina waggaa jalqabaa fi depletion expense 400 arganneerra. So depletion expense jenne 400 debit goona. Accumulated depletion jenne 400 credit goona. Ammallee duubatti deebiteetti. Kanaaf fuuldura kanatti barreessitanii credit gochuu qabdu jechuudha. PowerPoint bilbila irratti waan hojjetameef akkana godha. So bifa kanaanii kan nuyi galmeessinu jechuudha. Amma balance sheet keenya irratti balance sheet irratti gaafa percent goonu jechuudha. 1,500,000 acquire goone dura natural resources sana jechuudha. 1,500,000 acquire goone isaa booddee hammamiin immoo waggaa jalqabaa meeqaan 400 deplete ta'eera waan ta'eefi isa irraa hir'isneeti meeqaan statement of financial position irratti percent ta'a jechuudha. 400,000 fi 600,000 maal irratti ibsama jechuudha. Balance sheet irratti kan inni report ta'u jechuudha. 400,000 fi 600,000 akkamitti yoo jettani qual mining keenya jalqaba 1,500,000 accumulated depletion keenya 400,000 bifa asirraa argaa jirtan kanaanii statement of financial position irratti report ta'a jechuudha. Akka asirraa argaa jirtan kanatti jechuudha. Extracted resource have not been sold are reported as inventory in current asset section of balance sheet jedha. Extract ta'anii natural resource kun kan hin gurguramin jechuudha. Akka inventorytti current asset section irratti report ta'uu jedha. Kan gurguraman garuu bifa kanaan bifa asirraa argaa jirtan kanatti statement of financial position irratti report ta'uu jechuudha. Kanatti fufee mata dureen jiru intangible asset kan jennu jechuudha. Intangible asset gaafa jennu gaa yeroo duraa kan ilaalaa turre tangible assetidha. Kan ammaa gaa intangibleidha. Akkuma maqaa isaa irraa hubattan intangible asset jechuun harkaan kan hin qaqqabatamin yookiin immoo sensi gochuu kan hin dandeenye tokko jechuudha mitiira yookiin space tokko qabachuu kan hin dandeenye jechuudha. Gabaabumatti intangible asset kan jennu are an asset that gives us rights, privilege, competitive advantage that do not possess physical substance jechuudha. Kana jechuun tangible asset jechuun akkuma isiniin jedhe physical substance hin qabanii yookiin harkaan qaqqabachuu hin dandeenyu sensi gochuu hin dandeenyu yookiin arguu hin dandeenyu garuu maalidha raayitiidha privileejiidha akkasuma competitive advantageidha jechuudha. Kana jechuudha intangible asset jechuun
Intangible asset jechuun raayitiidha, privileejiidha, competitive advantageidha, physical substance hin qabanii. Warreen kun garuu long term assetidha jechuudha. Long term assetidha. Intangible assetiin kun limited life qabaachuu danda'u, akkasuma indefinite life qabaachuu danda'u jechuudha. Waggaa dheeraa turuu danda'u yookiis immoo yeroo murtaa'eef jiraachuu danda'u yookiis barabaraan itti fufuu danda'u jechuudha. Kanneen intangible asset jennu kuni paatentii ta'uu danda'a, koopiraayitii ta'uu danda'a, firaanchaayisii or laayisensii, akkasuma trademark, trade name, goodwill kan jennu kana ta'uu danda'u. Isaan kana tokko tokkoon ilaalaa deemna. Akka IFRS permit revaluation of intangible asset to fair value or except for goodwill jedha. IFRSin revaluation intangible assetii kana irratti maal recommend godha jedha? Fair value dha. Maalirraan kana fe? Goodwill irraa jechuudha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Patent jechuun maal akka ta'e, copyrightiin maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Patent jechuun egaa yeroo baay'ee koorsii baay'ee keessatti agartu. Patent jechuun it is exclusive right to manufacture, sell or otherwise control an invention for a specified number of years from the date of the grant jedha. Kana jechuun exclusive right yookiis dhuunfaatti kan mirga siniif kenname jechuudha. Maal gochuuf? Oomisha oomishuuf yookiin manufacture gochuuf, sell gochuuf, akkasuma immoo inventionii keessan tokko control godhachuuf, yeroo murtaa'eef control godhachuuf giraantii yookiin kennaa mirgaa qofaatti siniif kennamedha jechuudha. Patent jechuun fakkeenyaaf inventionii tokko gaafa invent godhan, new product idea tokko gaafa gadi baase, achirratti namni tokko yoo new product idea tokko gaafa gadi fiduu jechuudha gara uummataatti, achirratti raayitii inni qabu jechuudha, raayitii kennamuuf jechuudha. Namni biraan akka itti fayyadamuu hin dandeenyeef raayitii dhuunfaatti kennamuuf jechuudha. Kanaafi paatentiin kun leegaal laayifiinsaa biyyoota baay'ee keessatti dhaabbataa miti, garaa garaadha. Garuu most commonii kan ta'u yookiis biyyoonni baay'een kan itti fayyadamanii waggaa 20 kan turu jechuudha. Raayitii yookiis mirga waggaa 20 turu jechuudha. Capitalize cost of purchasing patent and amortize over its legal life or its useful life whichever is shorter jedha. Kana jechuun acquiring costii patentii kana jechuudha. Costii nu ittiin legal raayitii kana argannu kan patentii jechuudha. Capitalize gochuu qabna jedha. Capitalize gochuu jechuun akka asseetiitti report gochuu jechuudha. Akka patentiitti report gochuu, financial statement yookaan statement of financial possession irratti jechuudha. Akkasuma amortize goona jechuudha. Akkasuma jechuudha, legal fee incurred successfully defending a patent are capitalized to patent account jedha. Akkasuma maal jechuudha, legal fee patentii acquire goone kana ittiin defend goonu kostiin nuyi seera kanaaf yookiin wantoota garaa garaaf itti baasnu kuni maal gochuufi patentii keenya defend gochuuf kostii nuyi baasnu kun maal ta'uu qaba jedha. Capitalize ta'uu qaba yookiis immoo akka cost of patentiitti galmeessuu qabna jedha. Intangible assets are typically amortized on a straight line basis jedha. Yeroo duraa PPE fi depreciation jechaa turre, akkasuma natural resources depletion jechaa turre. Isa kanaaf immoo maal jenna? Amortization jenna jechuudha. Amortization jenna jechuudha. Akkasuma amortization method nuyi fayyadamnu jechuudha. Straight line basis jechuudha. Akkuma straight line depreciation, inni kun straight line basis fayyadamne amortize goona jechuudha. Example kan haa ilaalume. Assume that national labs purchase a patent at a cost of bir 60,000. National estimates the useful life of the patent to be 8 years. National record the annual amortization as follows. Kana jechuuni
waggaa meeqa jedha? Waggaa meeqaaf jedha? 8. Kostiin inni inkar godhe meeqadha? Kostiin inni inkar godhe meeqadha jechuudha? 60 kana meeqaaf firtu jechuudha? 8 firtu jechuudha. Yeroo 8 firtan maal argattu? Amortization expense keessan argattu jechuudha. Innis kuni akka salvage value hin qabnetti beekuu qabdu jechuudha ammallee. Kana 68 yeroo hirtan 7500 siniif dhufa. Yeroo as keessatti kanan sin yaadachiisu accumulated depletion or amortization in jennu jechuudha. Accumulated amortization jenna soon taane amortization expense jenne debit goona, patent jenne asuma 7500 credit goona jechuudha. Yeroo duraa kee natural resource keessatti akkasuma PPE keessatti accumulated depreciation jenne fayyadamaa turre. As keessatti garuu patent yookiis maqaama intangible assets sanaan fayyadamna malee accumulated amortization kan jennu hin jiru jechuudha. Inni taanu maalidha? Copyrightidha. Copyrightiin immoo give owner the exclusive right to reproduce and sell artistic or published work jedha. Play ta'uu danda'a, literary work ta'uu danda'a, musical or fixture, photograph and video, audio visually material ta'uu danda'a jechuudha. Audio visual material ta'uu danda'a. Kana jechuun immoo copyrightiin ni beektu baay'een keessanii. Innis maalidha? Rightidha. Exclusive right. Maal gochuu? Amma fakkeenyaaf namni tokko kitaaba tokko maxxanse achirratti copyrightii ni qabaata jechuudha. Yeroo murtaa'eef yeroo dheeraa murtaa'e tokkoof maalidha? Rightiin qabaata. Namni tokko maqaa sanaan kitaaba sana maxxansuu akka lammaffaa maxxansuu akka hin dandeenye maalidha? Copyrightii ni qabaata jechuudha. Inni isaaf maalidha? Asseetii isaati jechuudha. Copyrightiin kun intangibleedha, asseetiidha. Kanadha jechuudha. Copyright kan jennu copyrightiin kun immoo granted for life of the creator, hamma namni sun lubbuun jiraatutti. Plus immoo maal jedha? Itti dabales a specified number of years which can vary by country but commonly 70 years jedha. Copyrightiin kan inni award ta'u kan inni kennamu hamma namni sun umuriin jiraatu guutu, umurii isaa guutu dabalataan waggaa 70 baay'ee commonly kan fayyadamu jechuudha. Biyyi baay'een malee biyyaa gara biyyaatti garaagarii ta'uu danda'a jechuudha. Copyrightii kana kan inni own godhu waggaa meeqaafi jechuudha. Umurii isaa guutuu dabalate waggaa 70 hamma guutuu danda'u tokkotti own godha yookiin copyrightii sana ni qaba jechuudha. Capitalize the cost of acquiring and defending it jedha. Capitalize gochuu qabna akkuma patentii jechuudha. Kostii ittiin acquire goonu jechuudha. Copyrightii sana kostii ittiin acquire goonuu fi copyrightii sana immoo kan ittiin defend goonu litigation itti subject ta'u waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee intangible assetiin kuni defend gochuun nu barbaachisa. Defend gochuu fi acquire gochuuf kostiin nu barbaachisan capitalize gochuu qabna jechuudha. Yookiin akka cost of copyright itti galmeessuu qabna jechuudha. Amortized to expense over useful life jedha. Akkuma patentii isa kanas maal gochuu qabna? Amortize gochuu qabna. Over it is useful life. Useful life isa irratti jechuudha. Inni ka biraan nu ilaallu trademark or trade names kan jennudha jechuudha. Inni kun immoo wordidha, phraseidha, jingle or symbol that identify a particular enterprise or product jedha. Productiin tokko kan inni ittiin beekamu simboolii yookiin neemii jechuudha. Kaampaanii biraa yookiin industirii biraan itti fayyadamuu kan hin dandeenye. Isin qofti jechuudha. Isin qofti kan itti fayyadamtan neemii jechuudha. Yookiin simboolii. Yeroo baay'ee hin argitu ta'uu danda'a. Coca-Cola kana yoo fudhattan HP, Apple, Dell jedhama yeroo baay'ee PC fa'i irra gaafa argitani. Isaan kun trade name isaan ittiin beekamanii yookiis trade markidha. Amma baankii yoo fudhattan coop jedha, cooperative baankii. Warreen akkasii kun trade name or
trademarks jedhamu jechuudha. Simbooliidha yookiin mallattoo yookiin mallattootiin kaampaaniin sun qofti beekamu yookiin kaampaanii biraan hin fayyadamne jechuudha. So fakkeenyi biraan illee asirra jiru jechuudha. Wheaties jedha, Game Boys jedha, ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan registration provide a specified number of years protection which can vary by country but it is commonly 20 years jedha. Registration provide number of years jedha. Kana jechuun hamma waggaa 20tti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Trademark or trade names kan jennu kana. Akkasuma capitalize goonaa jechuudha. Costiitiin acquire goone capitalize goonaa. Amortization immoo qabu inni kun trademark or trade name jechuun. Maaliif immoo yoo jettani renewed indefinitely jedha. Maaliif inni haaressina malee amma waggaa 20 yoo ta'e waggaa 20 haaressina malee limited life hin qabu jechuudha. Akkuma laandii amma depreciation hin qabu jechuudha. Akkuma isa trademarkiin kun renew gochaa deemna malee waggaa 20 fa'i maalin goonu jechuudha, amortizing goonu jechuudha. Inni ka biraan ilaallu franchise or license kan jennu jechuudha. Franchise jechuun contractual agreement between franchisor and franchisee jechuudha. Kana jechuun franchiserii fi franchisee gidduutti kontraata mallatteeffamudha. Kontraata akkamiiti yoo jettanii amma fakkeenyaaf certain product tokko bakka ta'e tokkotti specific geographical area tokkotti gurguruuf kan eeyyama siniif kennisiisu jechuudha. Franchiseriin eeyyama kan siniif kennisiisu sinii kennu sanadha. Franchisein immoo eeyyama kan gaafatu sanadha. So franchise kan jennu kun certain product qabdan tokko geographical area tokkotti gurguruuf kan sin eeyyamsiisu yookiin kontraata akkasiin geographical area sanatti gurguruu dandeessanii siniif eeyyamu jechuudha. Franchise jechuun kanadha jechuudha. Akkasuma limited life qaba. So amortized ta'a jechuudha. Franchisein amortized ta'a jechuudha. Franchise with an indefinite life should be carried out at cost or not amortized jedha. Limited life kan qabu franchisein amortize goona. Indefinite yookiin immoo limited life kan hin qabne immoo maalidha? Amortizing goonu jechuudha. Inni ka biraan goodwillidha. Goodwill jechuun includes exceptional management, desirable location and a good customer relation, skilled employee, high quality product etc jedha. Kana jechuun goodwill gaafa jedhamu maalidha? Inni kunis intangible assetidha. Intangible asset ta'ee amma yeroo kaampaaniin tokko kaampaanii biraa acquire godhudha yeroo baay'ee kan goodwilliin argamu jechuudha. Karaa biraa internalis produce ta'uu danda'a goodwilliin. Kana jechuun fakkeenyaaf skilled employee gaafa jedhu dandeettii employee'n sun agarsiisan jechuudha. Kaampaanii tokko keessatti kaampaaniin kan inni guddatu sababuma qabeenya garaa sana qofa qabuuf miti. High quality product waan gurguruuf ta'uu danda'a. Location itti gurguru murteessaadha. Amma bakki daldalaaf mijatuu fi bakki mijanne ni jira. Desirable location kan jennu isa kana jechuudha. Bakka mijataa gurgurtaa amma product gurgura yoo ta'e gurgurtaaf bakka baay'ee mijatu jira yoo ta'e good customer relation qaba yoo ta'e oddoo hundi yookiin kaampaaniin hundi good customer relation qabu. Good customer relation kun fa'i maal jedhamu gabaamatti jechuudha. Goodwill jedhamu jechuudha. Only record when an entire business is purchased. Goodwill kana record kan goonu kaampaaniin tokko gaafa kaampaanii biraa acquire godhudha. Goodwilliin kan inni argamu jechuudha yookiin kan inni acquire goonu jechuudha. Record kan goonu kanaaf iyyuu biizinesiin tokko biizinesii biraa guutummaatti gaafa purchase godhu malee record gochuun qabnu jechuudha. Kana jechuun internally produced goodwill is not recorded.
sababni isaas measure gochuu hin dandeenyu. Goodwill kana monetary termiidhaan ibsuu hin dandeenyu. Kanaaf maal goona? Internally produced goodwill keenya maal gochuu hin qabnu? Record gochuu hin qabnu. Garuu gaafa kaampaaniin tokko kaampaanii biraa acquire godhe goodwilliin kaampaanii sanarraa arganne sana recording goona. Inni sun immoo yoom record gochuu qabne yoom qofa yoo entire guutummaatti biizinesii sana yoo purchase godhe qofaadha jechuudha. So goodwill is recorded. Goodwilliin kun immoo recorded as excess of purchase price over fair value of identifiable net asset acquired jedha. Purchase price fi garaagarummaa fair value fi purchase price gidduu jirudha jechuudha. Goodwill kan nuyi jennu internally created goodwill should not be capitalized jedha yookiis hin galmeessinu isuman siniin jedhe sanadha. Inni kabraan research and development cost jechuudha. Frequently result in something that company patent or copyright such as new product, process, idea, formula, composition or literary work jedha. Kana jechuun research and development cost jechuun kaampaanii biraa yookiin kaampaaniin garaagaraa industiriin garaagaraa kostiin isaan baay'eetti baasan yoo jiraate research and development costiidha jechuudha. Innis immoo maal argachuufidha? New productii tokko argachuuf research and research nu barbaachisa. Akkasuma idea tokko generate gochuuf research nu barbaachisa. So warreen akkasii kanaaf kostii ni baasna jechuudha. Kostii ni baasna. Kostii nuyi sanaaf baasnu research and development kostii jedhama jechuudha. Kanaaf frequently result in something that a company patent or copyright such as new product, process, idea jedheenni asitti ibsu jechuudha. Cost in research phase are always expensive as incurred. Kanan si yaadachiisu bakka kanatti yeroo hundaa cost research phase irratti ba'u expense goona. Akkuma incur gooneen expense jennee galmeessinaa jechuudha. Research phase irratti kana qabadhaa. Formaata yookiin examii garaagaraa irra dhufuu danda'a. Ergan kana jedhee cost in development phase are expensive until specific criteria are met. Primarily that technological feasibility is achieved jedha. Kana jechuun research phase irratti expensive ta'a akka incurred ta'een. Garuu development phase irratti maalidha? Technological feasibility ce'uu qaba yookiin achieve godhuu qaba jechuudha. Maal ta'uu fi expense yookiin capitalize ta'uu jechuudha. Kanaaf mee illustrationii tokko fudhannee ilaallu. To illustrate that, assume that a laser scanner LTD spent $1 of 1 million on research and $1 of 2 million on development of new product jedha. Producti tokko argachuuf maal godhe researchii miliyoona tokko baase, developmentiif meeqa baase? Miliyoona 2 baase. Kana keessaa immoo of the 2 million in development cost $1 of 400,000 was incurred prior to technological feasibility and 1 million and 600,000 was incurred after technological feasibility had been demonstrated. The company will record cost as follows. Kana jechuun maalidha? Research phase irratti miliyoona tokko baase kaampaaniin laser scanner LTD jennu kun jechuudha. Akkuma sirraa argaa jirtan kana research phase irratti miliyoona tokko baase, development phase irratti immoo meeqa baase? Miliyoona 2 baase. Kana keessaa prior technological feasibility otoo technological feasibility hin gaggeeffamin development cost irratti meeqa baase? $400,000 baase. Sana booddee technological feasibility erga achieve ta'e immoo miliyoona 1 fi $600,000 incur godhee jedha. So kana akkamitti galmeessinaadha? Kana yeroo galmeessinu research phase irratti dirqama expense goona. Jalqaba expense goona jechuudha. Inni waa biraan nu barbaachisu expense taate galmeessinaa jechuudha. Research and development expense jenne ishee miliyoona 1
expense taata. Technological feasibility durammoo 400 incur godheera. So miliyoona tokko ishee research phase fi prior to technological feasibility of development cost sana walitti gaafa idaanu ishee 400 kana jechuudha. Miliyoona tokkoof 400. Erga technological feasibility achieve godhe immoo meeqa incur godhe miliyoona tokkoof 600. Isheen immoo capitalize ta'uu qabdi. Maal jennee capitalize gaafa jennu development cost jennee galmeessuu qabna malee expense miti jechuudha. So development cost jennee miliyoona tokkoo fi 600 galmeessinaa jechuudha. Isaa booddee kaashii keenya walitti idaanee meeqaan galmeessina jechuudha? Miliyoona 3 jechuudha. Ishee kana kan irra deebi'ee isinitti immoo prior to technological feasibility 400. Research phase irratti miliyoona tokkoo incur godheera. Lachuun isaanii expense kan ta'uu qaban miliyoona tokkoof 400. Development cost kan ta'u yookiin capitalize kan ta'u after technological feasibility dha jechuudha. Paartii har'aa xumurreerra galatooma oraa bulaa.